walumaa gala nabi Muhammad jechuun isiniif maal ture beektu sun agartu ta'e faarfamaa yookaan galateeffamaadha. Galatooma. Assalaamu alaykum. بارك أستاذ الله. أباج علي معك اي بفهمه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مد ايه أستاذ أبو معاذ تدبل سنيس يا سلام. ايه بريدة ده مالف واي فودا سنرت ما فكنياف يعني وان انتلالتو اتجوجا كيس على فاكاتي كانوا تنفوتو قام فوتو في وان فونس اينو فورون اينو تيرمون دنداما ارتي سير ربي جل ديمتي اكستي وراوتا akka quraanaatitti namoottan 10 maal 14 16 hanqa ga'utti nama itti heerumuu dandeessuu fi itti heerumuu hin dandeenye fuudhuu hin dandeenye rabbiin subhaanahu wa ta'ala gartee haadhawwan keenya obboleettii teenya obboleettii een waliin ho'an kana hunda rabbiin takka takkatti nu hime hayyee nabi Muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi rabbiin akka dubartii gartee fuudhan rabbii nu hime haadha manaa isinii goone lubbuma teessanirraa isinii uumne jedhe akka fuunu nabi Muhammad fuudhee nu ajajee jechuudha. Akka fuudhuu dandeenyus akkamiin laallatanii akkamiin dubbifatanii akkamiin qaadhimaa godhatanii hunda nu barsiise waan jedhu wangeela keessatti Abrahaam yakkamaa inni ajjajattan Yisahaaq Salamoon Daawit hundi isaaniitu ejjuudha. Eenyu fakkeenya isinii ta'a rool moodelii keessan Yesuusii miti nyaatee nu barsiise ettaniimi dhugee nu garsiise ettaniimi rafee nu garsiise ettanii miti. Nama ta'e nu garsiisettanii dhiiratee ayye Yesuus Kiristoos eenyutu fuudhee isin argisiise eenyutu heerumee isin argisiise eenyu isin barsiise fakkeenyi kan gartee anoo garraa midha anarraa baraa jedha karraa bartan Yesuus immoo Phaawulos Yesuus yoo akkuma kiyyaa kana Phaawulos wandalaaxee taatanii fuudhuma baattanii teessan jedha Phaawulos fuudhuu isaatu maaltu beeka hin fuune akkuma kiyyaa kanatti teessan isin irra caalaa jedha Yesuus mee eessatti takka fuudha mee eessatti heerumi isin jedhe mee eessatti fuudhi isin jedhe jara keenya kallattiidhaan nabi Muhammad hordofuu jirtanii bar walii galee qaama eenyu sagal fuudhee maal haasaawan ka gartee safara guutuu gandina itti dhaladhee nama kuma takka hin ga'u Salamoon saajjota wajjiin nama kuma takka gandi itti dhalatte nama kuma takka ni ga'e Ahmad gandi itti dhalatteeti hin ga'u bar so Salamoon dubartii mee nabi Muhammad ajannoyye sagal irra deemuudhaafillee qooda sa'a qooduufillee hin mala nama sagal jechuun gartee sa'a takka takkatti illee qooddeef akkas Salamoon dubartii kuma takka quraana irra jira moo wanni kun wangeela irra jira jiran haadha manaa 700 fi hojjattuu wayitiis gartee warra isaa hojjatus 300 dabalate madammar Salamoon weedduu caaluu jettanii akka Salamoon wal eebbifatanii namni kun fokkotaadha waan waaqayyoo dalagamoo waan seexaana dalaga eega waan seexaana dalage maa akkuma nabi Muhammad dhiiftanitti maa hin dhiifne re'ee isaa sabgus nama gartee cubbuudhaan biyya lafaa Daawitis akkasuma gootan jaartii namaatti hojii rafeettan jaartii namaa ijaazaa buufatee jedhan bar inna lillah nama dura ijaazaa buufate ijoollee Oromootii miti akka wangeela jaartii namaa gamoorraa fooqirraa gad argee tan shaawara fudhattu ergee itti ergee nama dubbisiifatee abbaa mana isiidhaatis eega bare gartee abbaa mana isiidhaa gara waraanaa jala ergee ajjeese deemaa qabaa fidaa jedheen tuuta qeeroo wayitti ergee nama muraasa nama 3 4 itti ergee qabee bira fide taap godhe achi Solomooniin haadha manaa nama biroorraa dhalchee jedhami maa ustaas eeywa akaas inna lil Daawit Solomooniin haadha manaa nama biraarraa dhalchee jedha ililal akkanatti nabiyyoota illee xiqqeessan isaan eeywa kana macaafa sana xiqqeessu nabi Muhammad qofa wangeelli isaaniitu hin xiqqeesse maa nabi Muhammad wangeela isa xiqqeesse hin jiru wangeelli nabi Muhammad xiqqeessu hin jiru wangeela isaaniitti wartee raajootuma hunda xiqqaa fi guddaa hunda xiqqeesse jaartii san akkas godhee Daawitis taap godhee achi biraa deemtee bultee yaa lubbuu jetteen bilbilliin jirutti deebite garatti ulfinaafee jiraa jetteen jaartii godhadhu jedhan jaartii godhate achi booda akkana jechuudha eega diqaalaa irraa waan dhalche jechuudha deemite waaqayyoon dubartii gartee ejjituu fuudhisin jedhaa bar harmeentii yoon tale ejjitu fuudhi naan hin jettu bar abbo waaqayyoon bar deemiti dubartii ejjitu fuudhi ilmaan irraa godhadhu jedheni bar elfaan akkana jedhaa bar rabbi rahmata isinaa godhu saniif gara kiristaanaa deemna wangeelli isin maajju salaa quraana dhaggeeffachuun hin tolti wangeela ofii haasawan hin toltu
Bontu. Bontu. Bara warra abbootii seeraa hunda dubbii isaanii fudhadhaa jedhe abbootii seeraa. Abbootiin seeraa fuudhaa fi heeruma bar jaartii lamaa sadii ol barsiisanii miti Ahmad. Maatiyos keessatti bar Yesuus Kiristoos barnoota isaanii hunda fudhadhaa waan isaan raawwatan raawwatinaa jedheen. Isaan haadha manaa takka lama sadii afurii seera barsiisanii gartee bakka Musee bu'anii barsiisanii bar. Gartee kanaaf isaan munaafiqa waan jedhanitti hin dalaganii waan barnoota isaanii hunduma fudhadhaa jedhe Yesuus Kiristoos. Gartee yoo isin jedheen ammas Yesuus Kiristoos yoo isin abbaan keessan yoo Abrahaam ta'e ilma gartee ijoollee Abrahaam taatan Abrahaamin hojii isaa hunduma hin jaalatan jedheen. Abrahaam haadha manaa meeqa qaba? Hojii isaarraa Abrahaam gartee haadha manaa lama akka sadii qabamte akka hongeelaatti mee namni hojii Abrahaam jaalatan kan lamaa sadii fuutan qotta. Abrahaam isin abbaan keessan seexaana ilmaan Ibraahimii miti isin hin jaalatan. Nuti nabiyyootuma nuti faalleessinu tokko nu fidame Addam irraa eegalee Phaawulos waan hin ta'in. Waliigalee kanaaf akkasii amma dookii yeroo ma ilaaltanii jechuudha dhiifama naa godha amma fakkeenyaaf nabii isaanii yookaan Yesuus qarshii 30tti gurguramee jedhe nuti hin gurguramnee jennaan akkaan hin fannifamee jedhu seexanni akkas isa gootee jedhu nuti immoo hin goonee jennaan Daawutii kunooti kana godhee jedhu Salamoonii hin ejjee jedhu Yaaqoob ijoollee isaa ulfeessee jedhu nuti sobaadhaa jenna waan kana hunda maaliif nabiyyoonni Rabbii waan maasiyaarraati maasuumadha maasiyaa hin dalaganii nabiyyoonni jennee amanna nuti. Isaan jechuun naangalunaaf nama tokkoon qulqulluudha jecha qulqulluu miti. Yaaqoob nama waaqayyoodha jecha nama waaqayyoo miti. Eenyuun maqaan isaa Salamoon nama waaqaadha nama ogummaa qabudha jecha nama waaqaa miti. Yeroo teessanii ilaaltan nama waaqaadha waaqa miti akkamidha jechuudha akkamii beektu dubbichi yeroon taa'ee yaadu Yesuus waaqadha namadha amma waaqa nama akkasuma bara dubbichi cubbamaadha cubbamaa miti akkuma waaqummaa Yesuus isaaniif hin galle kunis namni tokko afaan jechuun namni fakkeenyaaf mana murtiitti dhiyaate nama hate tokkotti ragaa ba'uuf dhaqee hattuudha jecha hattuu miti akkamitti jedha. Cubbamaadha jecha cubbamaa miti akkamitti jedha. Nama jecha akkamitti waaqa jedha. Jechuun sammuun nama hin didu uumamti kun nama hin didu. Uumam jechuun sammuumti kun nama hin didu. Naan jechuun wallahi gaaffinatti ta'a. Rabbiini qalbii namaan cufiini summun umyuun fahum laa yarji'uun isa rabbiin jedhe san wallahi rabbiin dagoollaa kana wallahi qalbii isaaniirra rabbiin haa kaasu waan akka malee nama yaaddessudha yoo rabbi qalbii namaa bane malee waa xiqqoo tokko madaaluu danda'a namni waanuma xiqqoo tokko waa guddaa miti.